Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaa fi kabajamtootaa dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya karaa garaagaraa karaa feesbuukii keenya miidiyaa irratti akkasumas immoo karaa tamsaasaa reediyoo dambalii gabaabaa reediyoo warra hongeelaa irratti fagoof dhiyoodhaati sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan hunduma keessaniin nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'uun jedhaa qopheessaa sagantaa kanaan obboleessa keessan Robsan Makooti. Har'as immoo sagantaa addaa qabadhee fuuldura keessanitti dhiyaadheen jira. Akkuma irra deebinee beeksisaa turre har'a sagantaa addaa tokkoon qabadhee jira. Karaan waaqayyoo karaa namootaarraatii addadha. Waaqayyo nama yeroo hojii isaatiif barbaadu kiraateeriyaansaa akka namootaa miti. Nama lafuma barbaadee fuudhee hojii isaa ulfina qabeessaaf itti fayyadamuu danda'a. Waaqayyo yeroo nama filatu beekaadhaa wallaalaadhaa. Ijoolleedhaa nama guddaadhaa jaarsaa daa'imaa jedhee hin ilaalu yookaan immoo qabeenyaa qabaa hin qabu waan baay'ee barateeraan barannee jedhee waaqayyoon ilaalu kiraateeriyaa waaqayyoo akkasa kan namaa miti. Waaqayyo namoota filaterraatii kan inni barbaadu waan tokkittiidha. Innis immoo of kennuudha. Namoota of kennan yeroo argatu waaqayyo bara jireenya isaanii qofaatu hin ta'in jireenyi isaaniillee lafa kanarraatii eega darbee booda dhaloota baay'ee booda maqaa isaanii kaasee ulfina isaa ittiin agarsiisa. Seenaan har'a isinii qabadhee dhiyaadhe ijoo dubbii guddaa kanatti isinii dhugoomsa. Seenaa intala Oromoo jaarraa 18ffaa keessa jiraatte. Biyya Oromoo keessatti dhalattee ijoollummaa isheetiin Kaayiroo Ijipti keessa qaxxaamurte Oostiriyaa Viyeenaa keessa dabartee Shtuutgaart Jarmanii keessa intala jiraatte achirras dabartee Basal bakka jedhamu biyya Swiizerlaand keessatti hojii seena qabeessa sabni Oromoo har'allee yaadateettiin waaqayyoof ulfina kennu intala hojjettedha. Eenyu intalli kun attamitti karaa dheeraa kana bara dukkana waggaa 190 fuuldura adeemuu dandeesse? Hojii isheen hojjette kunoo maali? Seenaa har'a asirratti agartan irratti deebii isaa argattu. Seenaa kanarraa waan guddaa baranna jedheen yaada mee sagantaa kana namni baay'een akka argatuuf namoota gara kanatti affeeraa feesbuukii keessan irratti immoo sheerii godha. Daqiiqaa yartuu ishee boodaa walitti deebina. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa egaa kunoo deebi'een jira. Feesbuukii keessan irratti akkasiin sheer gochaa jirtan abdiin qabaa. Hiriyoota keessan namoota akkasiin gara kanatti affeeraa jirtanillee nan amana. Sagantaan keenya har'aa egaa kunooti jaarraa 18ffaa keessa biyya Oromoo keessatti dhalatte gara biyya Awurooppaatti ce'uudhaan seenaa hin dagatamne kan dalagde. Intalli Oromoo kun eenyudha? Seenaa dinqisiisaa kanaa daawwannee walitti deebina. Naannoo jalqabaa bara 1830 jechuunis waggoota 190 dura intalli Oromoo Ganamee jedhamtu dhiha Ormaaniyaa mootummaa gumaa ganda Labuu jedhamu keessatti dhalatte. Ormaaniyaan jaarraa 18ffaa keessa hogbarruu Jarmanii keessatti maqaa biyya Oromoof kenname turedha. Maqaan kun Jarmanootaan kan moggaafame yommuu ta'u biyya sabni Oromoo keessa jiraatu guutummaa caalaatti immoo biyya jaarraa 19ffaa keessaa biyya sabichaa ture hundumaa kan hammatudha. Maqaan Ganamee jedhamu nama ganama dhalateef kan moggaasanidha. Abbaan ishee yaa'ii Shaseedaa Odaa dhalasaa tokkittii kanaaf barnoota aadaa biyyaaf yeroo sana jaalalaaf qalbiidhaan barsiisaa guddise. Yaa'iin gaggeessaa saba isaatiif wanta gaarii hojjetu ture. Abbaan Ganamee dureessa hiyyeessa jaallatu arjaaf gaariis ture. Daawaa adda addaa qopheessee nama dhukkubsate kan wallaanu rakkataa kan gaafatu nama waaqayyoon sodaatu
akkasumas immoo nama gaarii ta'uusaa booda yeroo ganameen dubbattu namni ishee dhaggeeffatu waan abbaan ganamee fuula isaa dura dhaabbatee jiru itti fakkaata ture. Goota sodaan qabne ture abbaan ishee. Waaqayyo tokkicha akka aadaa Oromoo duriitti amanatee safeeffatee nama jiraatu ture. Kanas intala isaa tokkittii kana keessatti jabeessee hundeesse. Utuu ishee waggaa 6 taatee jirtuu garuu abbaan ishee lolatti ba'ee atuu hin deebiin hafe. Abbaan ganamee lola irratti du'e. Jireenyi ganamee yeroo sanatti utubaa dhabe. Ijoollummaadhaan haadhaaf abbaa dhabde. Erga abbaan ishee du'ee jalqabdee ganameen yeroodhaan karaa sa'aatii walakkaa adeemtee awwaala abbaa isheetii irratti boossi turte. Bara 3 guutuu utuu walirraatii hin kutiin abbaa isheetiif deddeebitee utuu boossuu yeroo isheen waggaa 9 taatu atuu isheen gara awwaala abbaa isheetii dhaqxu daldaltootni garbaa atuu isheen hin yaadiin duubaan irra ba'anii ishee butan. Isheen humnaan laaftuu waan turteef kadhattees ofirraa loltees harkaatti of buusuu hin dandeenye. Warri daldaltootni garbaa kun achii fuudhanii shamarran dubartootaaf dargaggoota Oromootti dabalanii gara kaaba dhihaatti karaa Sudaan torban hedduu lafoo utuu aaran galfatiin adeeman. Yeroo sanatti mootummaan Gibxii hanga Sudaan ammaatti bulcha tureeyyuu bakka Sinaarri jedhamu gabaa garbaatti gurguruuf ishee geessan. Mana garbaatti geeffamte keessatti shamarraniif namoota akkuma isheetii gurgurtaaf dhihaatanitti dhaxxee dabalamte. Achitti yeroo garbi gurgurame jireenya attamiitu isa eeggata kan jedhu gaggaafattee qoqqorattee hubachuu barbaadde. Yeroo sanatti garbittiin Oromoo kan hin bitamtu hojii mana keessaaf yookaanis immoo qonnaa qofaaf hin turre. Garbittiin biyyoota Arabaa yeroo ga'an dureessi haaramitti sassaabbatan. Haarem jechuun afaan Arabaatiin dubartoota hedduu dinqa keessatti qunnamtii saalaaf fuudhaa alatti qabaachuu jechuudha. Dhiirri sooressi tokko dinqa isaa keessaa dubartoota 40 ol akka niitiitti bulfata jechuudha. Shamarran Oromoo miidhaginaan beekamoo waan turaniif gursummaaf barbaadamu turan. Gabaa garbaatti yeroo gurgurtaaf ishee dhiyeessan ganameen akka haaramiin hin seenneef baay'ee sodaatti. Waan cittoo yookaanis dhukkuba gogaa qabdu fakkeessuudhaafis of hooqaa turte. Manatti gurguramtu tokko tokkotti akka gaariitti mana kaanitti immoo hammeenyaan qabamtee jiraataa turte. Yeroo daldaltootni garbaa dhufan hunda ofii ofirraatii dhorkuuf hoomaa gochuu waan hin dandeenyeef sodaadhaan hollatti turte. Akka Waaqayyo haramitti isheen geessines jireenya gadhees akka isheen jiraachifne jabeessitee kadhatti turte. Utuu gurgurtaadhaan harka nama tokko irraatii gara biraatti daddabarfamtu si'a 12 gurguramte. Dhumarratti Kaayirootti mooticha Gibxii Paashaa Mahammad Alii ishee bitate. Galma isaattis nyaata hojjechuutti ishee ramade. Dubartoota komeettii ta'anitti sixxee nyaata dhangaa gaarii hojjechuu obbarsiiste ganameen. Achitti islaama taate maqaan Faaxumaa jedhamus isheef kenname. Bara 1847 yookaanis immoo bara 1848 keessa nama Awurooppaa Baaroon Van Meuler jedhamu tokko mooticha Gibxii Paashaa Mahammad Alii dubbisuu gara magaalaa Kaayiroo dhufee ture. Paashaa Mahammad Aliis keessummaa isaa kanaaf kennaa gaariidha jedhee kan itti yaade garbittii ganamee ishee maqaan ishee Faaxumaa jedhamte kana fuudhee kennaa godhee Baaroon Meuleriin badhaase. Baaroon Van Meuler atuu baay'een turiin ganamee Faaxumaa fudhatee gara Awurooppaatti qajeele. Erga Viyeenaa Oostiriyaaf biyya Jarmanii magaalaa Leipzig of duukaa fuudhee adeeme booda gara magaalaa Stuttgart geessee haadha isaa ishee achi turtetti kenne. Asitti hojiin ishee miiltoo haadha isaa taate karaa baay'ee duukaa adeemu ture. Kanattis dabalee haadha isaa akka haasofsiistuuf akka barnootaaf afaan Jarmanii barattu ishee godhe. Nama Jarmanii amantii Kaatolikii qabu tokkotti ramadeef inni afaan Jarmaniitti dabalee waa'ee amantiis
gaarii godhee ishee barsiise. Sammuun ishee qaraaf banamaa waan tureef dafee barnootni galeef. Haati mootii Guutenberg yeroo sana waa'ee ganamee dhageessee waan gaggaafatteef Baaroon Van Mueller ganamee geessee itti agarsiise. Isheenis arguuf waliin haasa'u qofaan quufuu dadhabde. Akka intalli kun barnoota wangeelaa argattee cuubamtee amantiidhaan waldaa kiristaanaatti dabalamtus ajaja dabarsite. Dubbii mootittiin dubbatte. Dafee hojiitti hiikamuun waan irra tureef haati Baaroon Van Mueller ganameen gaafa duwwaa 1 bara 1851 Korontal bakka leenjii miisiyoonii kan namoota bebbeekamoo akka Ludwig Kraafaa itti baratan keessatti gola mana barnootaa shamarranitti galchite. Jireenyaaf immoo mana warra Feech jedhamaniitti akka isheen jiraattu goote. Barnoota duukaa akka warra biyyaatti bu'uuf afaanicha waan hin dhuunfatiniif salphaan turre. Wal hubachuudhaaf surraa kaasuuf harkaaf miillaan dhimma baatu turte. Akka kanaan namootni ishee wal argan hundi akka ishee wajjin firooma argatan dubbatu turani. Barnoota argattu hunda akka uummatni ishee biyya isheetti argatu hawwii qabdu agarsiifti turte. Keessumattuu amantii haaraa fudhatte kana galtee barsiisuun barnoota argatte kana uummata ofii isheetii biraan ga'uun hawwii ishee isa olaanaa ture. Akkuma barri 2 darbeen isheenis barnoota isheetti jabaatteen cuuphaa amantii isheef gochuu murteessan. Egaa amanticha fudhattees kadhannaadhaan gargaarsa Waaqayyoo hafuura qulqulluun guutamuuf uummatni Oromoo akka carraa barnootaaf amantii isheen argatte kana argatu jabeessitee Waaqayyoon kadhatte turte. Yeroo Ludwig Kraaf biyya Oromootti bobba'uudhaaf qophii raawwataa jirus akkas jettee xalayaa barreessiteef. Karaa keessan isin jalqabuuf jettan seexaaf abdii gaariin isiniif hawwa. Atuun isinii wajjin adeemuu danda'ellee nan jaalladha. Garuu waan Waaqayyo jedheef as turuun qaba. Hanga Waaqayyo na waamutti obsaan nan eeggadha. Dhugumaa yeroon ofii kootiif dadhabina koo ilaalu biyya kootti deebi'ee galuudhaaf abdii guddaan qaba. Garuu isas na fide hangan hojii isaa isa irratti jalqabe raawwatutti isa eeggadha. Inni dadhabaa humna qabeessa gochuu hin danda'a. Isa kan mootummaa isaa karaa dadhabaaf wallaalaa ijaaru. Kanaaf akka faayisaan ana keessaan eebba gaarii jalqabuu danda'u nan amana. Kanaafis hamman as jirutti akka inni hafuura qulqulluun ana guutu, akka inni amantii isaa isa dhugaa anaaf kennu, akka dandeettii qabaadhutti akka inni sirnaan na qopheessu. Kana booda guyyaa tokko biyya kootti deebi'ee uummata kootti gaarummaa guddaaf gara laafina inni anaaf qabaate akkan himu danda'us nan kadhadha. Itti dabalees isiniif Mr. Daimler saba dukkana keessa jiru sanatti wangeela lallabuudhaaf adeemuu keessaniif guddaan gammada. Akka Waaqayyo isinii wajjin ta'ee isin gargaaruufis guyyaa hundumaa isiniifan kadhadha. Kennaa muraasa kana suuraa ijoollee kanneen Gooftaa jaallataniif uffatan hojjedhe immoo dubartoota misiyoonotaaf akka fuutanii fi adeemtan isinin kadhadha. Namoota Gooftaa keessatti tokko ta'anii hundumaatti nagaa koo naaf himaa. Kraaf uffata Paawuliin hodhite sana korojoo isaa keessa kaatee fuudhee gara biyya Oromootti qajeele. Garbittiitti ganameen yoo cuubamte miseensa waldaa taati. Yoo miseensa waldaa taate immoo akka amantii kiristaanaatti miseensa birmaduu yookaanis bilisa yookaanis luba ta'aniif amantoota hundaa wajjin walqixa taati. Garuu akka lammummaa hin arganneef immoo duraan paaspoortii yookaanis immoo waraqaa eenyummaa hin qabdu turte. Kanaaf warriif barsiisonni ishee akka Baaroon Van Mueller birmadummaa ishee baasee jireenya ishee guutuu achi turtu. Irra caalaa immoo akka isheen barnoota raawwattee biyya isheetti galtee oduu gammachuu labsii fayyinaa wangeela barsiistu hawwu turan. Murteen gabrummaa irraatii birmaduu ba'uu ishee kun rakkisaa waan ta'e argameef maanguddoonni yeroo sanaa tarii haati mootii gidduu seenanii Baaroon Van Mueller akka isheen Korontal jiraattu eeyyamaniif. Gaafa 12/7 bara 1852 ganamee Faatumaan waldaa Biruudergamaayende Korontal jedhamutti cuubamtee kiristaana taate.
Namootni jaala amantii isheetiif ta'an Baaroon Van Muelleriin dabalatee haadha isaaf namoota yeroo sanatti uummata keessatti bakka ol aanaa qaban 4 turan. Yeroo isheen cuubamtee maqaa haaraan Paawulan jedhamu itti moggaafame. Maqaan ishee inni lammaffaan immoo Yohaannee jedhame. Kanaaf Paawulan Yohaannee jedhamteetu moggaafamte. Korantal bakka isheen Yoon Kraaf isa waggoota muraasaaf Shawaa keessaa bakka Ankoobar jedhamu ture wajjin itti wal argitedha. Wal arguu isaanii kanaan dura yeroo Kraaf deebi'ee gara baha Afrikaa deemuudhaaf qophaa'aa ture Paawulan xalayaa olitti dubbisne sana kan isheen ergiteef. Ganameen karaa barnootaa keessumattuu amantiidhaan dammaqxuu ta'uu isheetiin dinqisiifamaa turte. Bara 1853 qabeenyaa ofii isheetii horte keessumaayyuu amartiif callee akka isaan hojii wangeelaatiif biyya Oromootti ittiin hojjetaniif dabarsitee misiyoonii Baasiliif kennite. Ganameen tokkummaa kiristaanotaatti dabalamtee gammaddee jiraattullee waa'ee saba isheetiif guddaa yaaddi. Bara 1854 Ludiif Kraaf isa reefuu baha Afrikaa tarii Keeniyaa har'aa ta'uu danda'a irraatii deebi'een wal agarte. Yeroo deebi'ee Oromiyaa deemu akkan kennaa uummata isheetiif geessuufis uffata hodhaaf suuraa ofii hojjette itti kennite. Ganameen dagaagina amantii babal'ina fuuraa cimina amantii waldaa kiristaanaa keessa jirutti amantii. Namoota qunnamtuuf hariiroo waliin qabdu hundumaafis kan hawwiti. Hanga dandeessetti warra karaarraa goranii gorsiti. Yommuu kadhattus bantii manaatti ol baatee sagalee wal fudhatteetu kadhatti. Warri ishee argan hundumtuu jaalala dhugaa isheen namootaaf qabdu xinnaaf guddaasa isheen jaallattu dinqisiifatu. Cimina amantii ishee, qulqullina yaada garaa isheetii, qajeelina dubbii isheen namoota Witberg hundumaa biratti akka isheen jaallatamtu ta'e. Kanaafis guddaaf xinnaa biratti jaalala guddaa horatte. Egaa jaalalli isheef namoota kaan gidduutti tokkummaan jiraachuun ishee hundi babal'ina wangeelaa nuyi amma irra geenye kanaaf bu'uura ture. Bitootessa 13 bara 1855 konfiraansii amantoota isa Baasilitti ta'e irratti akka hirmaattuuf jaala amantii ishee Splitter jedhamuun affeeramte. Isheenis dhaqxee hirmaatte. Gammachuuf eebbaan erga qooda fudhattee boodas Splitter bira magaalaa Baasel Switzerlandiin utuu jirtu fayyaa dhabde. Waansaa utuu hin beekamiin dhukkubaan rukutamte. Hakiimiin akka dhukkubni sombaa ishee qabee itti hime. Hakiimii sana biraas wal'aansa argachuutti fufte. Daaqonoonni ishee tajaajilanis jabina amantii isheetii guddaa dinqisiifatu turan. Garuu dhukkubichatti hammaatee ji'oota muraasa booda fulbaana 11 bara 1855 ganameen hin duute. Ganda Raayishen jedhamtu Baasilitti dhiyoottis hin awwaalamte. Namoonni Raayishen keessa jiraatan baay'ee ishee jaallatu waan turaniif imimmaan isaanii lolaasanii isheef bo'an. Awwaala ishee irrattis maqaaf bara dhalootaa isheetu barreeffame. Itti dabalees kuush harka isaa gara Waaqayyootti ol kaasaa inni jedhu faarsaa 6831 irratti barreeffame. Dhaamsi isheen du'a ishee dura dhaammattee akka barnootaaf wangeelli uummata ishee bira ga'u ture. Misiyoononni Seent Kirishoonaa naannoo Baasil ture dhaamsa kana dhugeessuudhaaf misiyoonii Oromoo dhaaban. Ergasii bara baay'ee boodas kana irratti hojjetan. Garuu mootichi Toodiroos lammaffaan kan yeroo sana karaa biyya Oromoo cufee ture gufuu guddaatti ta'e. Ganameen duutee waggoota 5 booda bara 1860 keessa Toodiroos karaa Abuna Salaamaa ijoollee Oromoo 60 Walloo keessaatii lola booda booji'ee misiyoonota warra Kirishoonaatti kenne. Barnootni ijoollee sanaa haala lola Toodiroos uumeen akkasumas immoo dhukkuba busaaf haala karaa dhabiinsaan yeroo sanaatiin bakka ga'uu hin dandeenye. Ijoolleen sunis du'anii dhuman. Haa ta'u iyyuu malee waggoota muraasa booda misiyoononni Swiss tokko nama Oromoo kan biraa Ruufoo jedhamu tokko argatan. Matammaa bakka jedhamutti garba ta'ee kan gurgurame
biteetu birmaduu baasee akka Ludwig Kraaf macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiiku gargaaruuf gara Seent Kirishoonaatti isa erge. Hojiin afaan hiikuu akka beenyaa argatus hedduu gargaare. Kitaabni waa'ee ganamee Galla Buchlien jedhamu barreeffame afaan baay'eetti hiikamee gurguramee bu'aa guddaa fide. Karaa kanaan sabni Oromoo Jarmaniif biyyoota Awurooppaa kaan keessattis akka inni beekamu godhe. Horii kanaan eega hojiin macaafa qulqulluu afaan Oromootti hiikuuf biyya Oromoo ga'uun ittiin hojjetame. Macaafni qulqulluun Ludwig Kraaf inni gargaarsa Ruufootiin hiikame dura qubeedhaan bara 1844tti barreeffame. Garuu yeroo macaafichi biyya Oromootti geeffame Minilik biyya Oromoo cabsee mootummaa isaa diriirsee waan tureef bara 1870 keessa gara fidalaatti jijjiiran. Hawwii duraan ganameef Ludwig Kraaf biyya Oromoo bilisa ta'e Ormaaniyaatti wangeela babal'isuudhaan qabaachaa turan hafee sirnaaf qubee bulchitootaa diriirsuu ta'e. Minilik attamitti misiyoonotni Oromoota barsiisan yemmuu argu akka isaan nama isaa barsiisaniif gaafate. Yeroo iyyannoon Minilik kun Seent Kirishoonaa ga'u bara 1872tti walga'ii irratti namootni dhaamsa ganamee Paawulen barnootaaf wangeela uummata koo biraan ga'aa jedhu yaadachiisan. Akkuma uummata Oromoo keessatti hojii wangeelaa jabeessan malee bakka biraatti akka hin deemne hin murteeffatan. Ganameen erga tuute illee dhaamsi ishee namoota biyya Oromoo seenuu yaalan hedduu qaqqabee ture. Xalayoota hedduu isheen barreessiteef waa'ee ishee barreeffaman hunda keessatti uummanni isheef bakka olaanaa qabu turan. Kanaaf ganameen Oromoo Awurooppaa seenan hunda keessaa ambaasaaddar Oromoo duraa jechuu hin danda'amu. Isheen hojii misiyoonii duuba isheetiin gaanfa Afrikaa keessatti jalqabamuuf maasii qopheessite. Ganameen hunda dura uummata Oromoof dhaabbatte turte. Oduu barnootaaf qabeenya gaarii argite hundayyuu uummata ishee ga'uudhaaf hawwiti. Akka kun hundinuu guutuufis itti mul'atee abdiif amantii cimaadhaan Waaqayyoon kadhatti turte. Namichi Wulbert Smith jedhamu waa'ee garbittii biyya Oromoo irraatii fudhatamte Paawuleen Faaxuma bu'uura misiyoonii warra wangeelaa gara Oromoo kan jedhu keessatti akkas kan jedhu barreessee ture. Waa'ee saba Oromootiif fedhii gaariin saba Jarmanii keessatti akka guddatu kan godhe dhugaa hawaasni hin daganne tokko jaarraa 19ffaa keessa Oromootni muraasni gara biyya Jarmanii dhufuu isaaniiti jedheetu dubbate. Namoota gara Jarmanii dhufan kana keessaati Paawuleen Faaxumaa nama jalqabaa ta'uun ishee shakkii tokkoyyuu hin qabu. Macaafni seenaa ishee inni xinnaan tokko du'uu isheetiin booda baruma 1855 keessa barreeffame maqaa isheetiin eebbifame. Akka odeeffannoo barruulee xinnoo kanarratti jirutti macaafni kun yeroo hedduu maxxanfame. Ingiliffaan dabalatee afaanota baay'eettis immoo hiikamee ture. Hogbarruun kun dhaabbileen misiyoonii Jarmanii, Swiizerlaandii fi England keessa jiran dhiibbaa guddaa irraan ga'ee jira. Piroojeektiin hojii misiyoonii saba Oromoo keessatti ittiin hojjetan yeroo gabaabaa keessatti kanneen maallaqaan deeggaran hedduu argate. Macaafa seenaa isheetii kana keessatti wanti guddaan ibsame intala garee haareffama amantii warra wangeelaa fudhatteef hamma malee of kennite ta'uu isheeti. Hinaaffaan misiyoonummaa isheen qabdu kan isheen guyyaa hundumaa namootuma argitutti waa'ee isaa dubbattu ilaalcha garee haareffama amantii Guutenbergiif kaaba Swiizerlaand jiran biratti dhugumaan mucaa Waaqayyoo ishee jechisiise. Barumsa amantii kiristaanaa Korintaalitti fudhattee misiyoonii Wittenberg tures daawwachuudhaan hojii misiyoonii tarii daaqunummaaf of qopheessite. Dura amantii adda addaa keessa darbuun ishee fi dhumarratti immoo garee haareffama amantii kibba Jarmanii keessa turuun ishee barbaachisummaa kan akka isheen qabaattuuf ishee taasiseera. Seenaan maqaalee isheetii jijjiiramoota adda addaa jireenya ishee keessatti ta'e kan ibsuuf eenyummaa waliin mormu isheen keessa dabarte kan agarsiisudha. Jalqaba maqaan ishee Oromoodhaan barreeffame, booda gara Arabiffaatti jijjiirame, dhumarratti erga cuubamtee immoo Jarmaneffa ta'e. Maqaaleen ishee kanneen hundi aadaa fi amantii adda addaa keessa
jiraachuu ishee wajjin wal qabata. Jalqaba amantii waaqaarraatii gara Islaamaatti, isarraatii immoo gara Kiristaanummaatti geeddaramte. Erga Paawuleen Faaxumaa boqottee waggoota 11 booda yerootti hojiin misiyoonii Oromoo keessatti ciminaan jalqabamu akka ga'e mallattoon ifa ta'e hin mul'ate. Akka isaan sodaa tokko malees hojicha itti fufan akka Waaqayyo isaan jabeesse kan argisiisu mallattoo gurguddaa lamatu ture. Inni tokkoffaan misiyoononni warri wangeelaa British garee saba Oromoo kibbaa warra bakka buufata misiyoonii baha Afrikaatti dhihoo jiran bira ga'uu isaaniiti. Inni lammaffaan immoo dargaggeessichi Ruufoo jedhamu macaafa qulqulluu hiikuu kiraafiin gargaaruudhaaf gara Awurooppaa dhufuusaa ture. Ganameen boqottee waggaa tokko booda hiikaa awaajii yookaan saanus mosnasiib waggaa 15 booda immoo gannoo salbaan yookaan Asteer Gannoo biyya Oromootti dhalatan. Akkuma Ganamee ijoollummaatti garbummaadhaan gurguramanii wangeela fudhatanii mul'ata Ganamee hojiirra oolchuu danda'an. Har'a waggaa 156 erga Waaqayyo Ganamee ofitti fudhatee boodallee kadhanni ishee wangeela Oromoo gidduutti diriirsaa jira. Ammas maqaa namoota akkuma ishee Oromoo gidduudhaatii filateetu maqaa ishee ol kaasee ittiin hojjetaa jira. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota keenya seenaa Ganamee irraati waan gurguddaa baay'ee irraa baranneerra. Seenaa baay'ee keessa namaa tuqu, baay'een keessan akkasin miira keessa galtan nan amana. An yeroon seenaa kana ilaalu, yeroon seenaa kana dhaga'u, yeroon seenaa kana dubbisu baay'ee garaa koo na raasa. Seenaa kanarraati yoo xinnaate waan gurguddaa lama har'a irraati barannee galuutu nuuf ta'a. Inni guddaan tokko Waaqayyo nuun waa hojjechuu barbaade wanta inni nurraa eegu barnoota guddaa miti, qabeenyaa guddaa miti, umrii dheeraa miti. Atuu dubbannu Ganameen waggaa 24 duwwaadha kan isheen biyya lafaa kanarratti jiraatte. Sagalee Waaqayyoo keessatti Maatusaalaan waggaa 980 jiraate isa booddee hin du'e jedha. Kana hojjete sana hojjete waan jedhu hin qabu. Ganameen waggaa 24 duwwaa jiraatte. Kiraateeriyaa Waaqayyo hojii isaatiif yeroo nama waamu namarraatii eegu ammallee irra deebi'een jedha. Waan tokkittiidhanis immoo of kennuudha. Ganameen of laatti. Waaqayyo waan guddaa isheetiin hojjete. Kanaaf har'a Waaqayyo biraatii akka waamicha qabnu namootni itti dhaga'amu Waaqayyo kan inni nurraa eegu barumsa guddaa miti. Barumsaan of jabeessuun gaariidha. Muuxannoo horachuun gaariidha. Namatti siqanii barachuun, mana barumsaa lixanii barachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo garuu akka kiraateeriyaa guddaatti kan inni ilaalu, kan inni nurraa barbaadu of kennuu keenya. Waan guddaa lammaffaan har'a seenaa kanarraati barannu immoo waa'ee saba keenyaati. Har'a sabni keenya rakkina guddaa keessa jiraachuu isaa agarree namootni abdii kutannu jiraachuu dandeenya. Hin darba waa'een saba kanaa. Waan gaarii tokko dhufa jenneetu eegnu ittuma caalee yeroo rakkinaaf gadaduun saba keenya irratti wal jijjiiree hammaatu abdii kutachuu dandeenya. Garuu waan tokkoon isinitti himaa. Dubbii har'a dhageenye, seenaa Ganamee har'a dhageenye irraati kan nuun barannu tokko waa'ee saba keenyaaf Waaqayyo har'a miti, kaleessa miti, bara dheeraa fuulduraa kaasee kakuu guddaa qaba. Sabni kun saba kakuuti. Kakuudhaan bara dheeraa kana deemee as ga'e. Kakuudhaan bara garbummaa kana ce'aa jira. Kakuudhaan bara rakkinaa meeqa keessa darbe. Kanaaf waa'ee saba keenyaaf Waaqayyo har'allee abdii guddaa qaba. Abdii hin kakuu guddaa qaba. Kanaaf abdii hin kutatinaan isiniin jedha. Waaqayyo akkuma saba keenya bara sana keessa itti dubbate, akkuma bara keenya bara sana keessa saba keenyaaf kakate har'allee kakuu sanaan jirra. Firoottan koo bara Ganameen duute baruma sana keessa hiikaa awaajii dhalatee ka'eetu hojii Ganameen abjootte sana
fuudhee fuulduratti deeme. Gannoo salbaan atuu baay'een turiin kaatedha. Waggaa muraasa booda namni ruufoo jedhamu atuu dubbannu seenaa ruufoo gara fuulduraatti akkuma kan ganamee kana bal'inaan asirratti isinii dhiyeessa. Innis dargaggeessa waggaa heertuu duwwaa jiraatedha. Waggaa 23-24 kana caalaa hin jiraanne garuu waan guddaa hojjete. Waaqayyo nama kaasee hojii isaa ittiin hojjeta. Kanaaf waa'ee saba keenyaaf Waaqayyo har'as kakuu qaba. Rakkina har'a mul'atu, gidiraa har'a mul'atu keessaa saba keenya baasee hin ceesisa. Egaati isin immoo waan baay'ee akkasiin kanarraatii barattan abdiin qaba. Sagantaa har'aatti akkasinatti eebbifamtan guddaan amanaa. Torbe immoo sagantaa biraa qabanneetu dhiyaannaa. Hammasitti chaanaalii keenya subscribe, like, comment gochuudhaan keessumaa share gochuudhaan akka namootni baay'een argatan godha. Subscribe yoo gootan immoo wantoonni asirratti baasnu hundumasaa daftanii argachuu dandeessu. Akkasumas YouTube chaanaalii keenya irra deemaati isas subscribe godha. Sagantaan har'a asirratti darbullee achirraa akka inni taa'u goona. Egaa har'aaf sagantaan keenya kanuma ture daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagantaa keenyaa. Torbee immoo waan biraan qabadhee dhiyaadhaa. Hammasittu kadhannaa keessaniin na yaadadhaa. Kadhannaa kootiin anillee isinii wajjin jira. Waaqayyo hunduma keessan eebbisu.